jirra jirtu qaqqaalii ilmaan Oromoo bakka jirtan hundatti nageenyi koo qilleensa irraan isin akka qabu jechaa arraas barnoota dabalataa koomaantii keessan irratti yaada keessan laallee barnoota dabalataa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Warreen maatii Abdurriitich miidiyaatiif haaraya taatan chaanaalli kun haaraya waan ta'eef chaanaala kana laayik sheer sabskiraayib gootanii akka nu jajjabeessitan asumaan isin gaafachaa kallattiin kara barnoota keenyaatti waliin deemna. Yoo isin gammachuudhaan fooloow sabskiraayib koomaantiillee gootanii kan nu jajjabeessitan taatan haala kanaan kara fuula duraattis waa hedduu walirraa baranna barnoonni keessaniis itti fufa. Haala kanaan jechuudha barnoota biraa dhiisii isuma kana nu barsiisii jettanii koomaantii jalaan waan gaafataniif ana fedhii teessanis ni guutuudhaaf insha Allah qophiidha. Haala kanaan kara barnoota keenyaatti ceena. Arra barnoonni keenya irraa maali? Economics grade 10 unit 1 part 1. Akka isin agartan kanatti barnoonni haaraa ta'ee dhufee jira. Chapter 8 qaba. Chapter 1 is theory of production. Chapter 1 in theory of consumer behavior. Chapter 2 theory of demand and supply. Unit 3 theory of production and cost. Unit 4 market structure. Unit 5 banking and finance. Unit 6 economic growth. Unit 7 Ethiopian economy. Unit 8 business startup and innovation. Haala kanaan boqonnaa 8 yookaanis chapter 8 qabatee isiniif dhiyaatee jira. Arra kan laallu maali? Unit 1 consumer theory of consumer behavior. Haala kanaan beeksisni irratti waan dhufeef dhiifama. Yeroo takka takka beeksisaatu akkanumatti nu rabbasha. Rakkoon qabu beeksisa naatu waa'ee fi cufaa qooyi. Haala kanaan dhufee jira. Rakkoo teeknikaatiif dhiifama isiniin jechaadha. Barnoota keenyatti seennee jira. The concept of utility. Utility namni beekne jiru jechuudha. Concept of utility maali inni? In our everyday life we buy different good and service for what consumption. Haala itti fayyadama waa'ee jechuun meeshaa tokko yookaanis wantoota ati itti fayyadamtu irratti jechuudha. Wanni ati itti fayyadamtu san kan fedhii namaa kan guutuu yoo ta'e jechuudha. Wanni san consumption isa tajaajila gahaa irraa harkatti taanaan wanti sun utility jennaan. Utility is the level of what? Utility is the level of satisfaction or pleasure derived from what? Consumption and good and service. Akkuma jenne san jechuudha. Kun ammaan tana meeshaa tokko amma fakkeenyaaf meeshaa tokko irratti gammaduu yookaan satisfaction argachuudhaaf sadarkaa amma fakkeenyaaf oolmaa fayyadama itti fayyadama yookaan ati itti fayyadamtee meeshaa sanirraa jechuudha. Baasketii wayii takkatti meeshaa garaagaraa yoo bittee kan galu taate gatii meeshaa kanaatii fi wanni ati isa kanatti bittee fi meeshaan sayyoo wal si madaale jechuudha. Waan kana waliin kompeer gootee oodit gootee hogga isa kana adda baaftee jechuudha. Haala kanaan isteeppii kanaan yookaan keessaa baaftee jechuudha. Yeroo inni kun wal bira qabdee yeroo ati ilaaltu jechuudha. Achirratti satisfaction ati argattu sun tajaajilli gahaan ati irraa argattu sun maali? Satisfaction jennaan jechuudha. Haala kanaan itti fayyadama meeshaa tokko irratti wal geeddaruudhaan yeroo tokko dabalee inni kun irratee yeroo inni tokko dabalee kun koonistaanti ta'ee haala kanaan baasii fi galii keetii irratti haala akkamiitiin kan wal qabatu tajaajilli ati irraa argattu sun bakka gabaabumatti jechuudha.
satisfaction jettaan jechuudha. Satisfy irraa gammadu jechuudha. Wanta irraa gammadde takka jechuudha. Haala kanaan the utility of power of commodity to satisfy human wants. Wanti san fedhii ilma namaa haguutu yoo ta'e jechuudha. For example, bread has power satisfy hunger. Yeroo beelootetti daabboo takka harkattee kan nyaattu yoo taate daabboo san wall water quenches our thirst. Isii san yeroo beelootetanitti gizee harkattee wanni sun itti gammaddee wanni sun haala sanii itti fayyadamtee wanni san maali? Utility jettaanii jechuudha. Haala kanaan identify utility is important to be in the mind of what? Following point. Point armaan gadii kana if jalaa qabaa jechuudha. Reality of utility. As keessatti gaama reality of utility kan jennuun kun jechuudha. Utility of commodity laala asirratti utility of commodity is subjective to person. Akkuma reefu isiniin jeesanitti jechuudha. Wanti san wanta itti fayyadamnu san wanni sun basic need yoo kan ta'u ta'e jireenya ilma namaatiif barbaachisaadha kan ta'u yoo ta'e jechuudha. Wanni sun utility commodity subjective to person ni jira jechuudha. To be absolute, objectively determined. Asirratti jechuudha. The same commodity proved wanni san kan wal fakkaatu yoo ta'e jechuudha. Baasiin ati isaa baaftee fi wanti ati itti irraa fayyadamtees wal qixa yoo ta'e jechuudha. Different utility. Utilitiin isaa immoo different to different consumeriidha yoo kan ta'u ta'es waan takka fakkeenya isaa fudhadhu. Nan smoker do not what? Diverse any utility from tijaret. Haala kanaan jechuudha. Wanti akkanaa kun jechuudha kan si isarraa faallaa haa ta'u ta'e jechuudha. Haala kanaan wanna hojii itti fayyadama isaatiif jechuudha. Bu'aasaa waliin madaaleetii haa jechuudha. Asirratti wanni inni madaaluu bu'aa fi waan san meeshaa takka itti fayyadamuu fi meeshaa sanirraa hanga ati bu'aa argatte jechuudha. San madaaluudha jechuudha asirratti utilitiin kan nuuf himu. The utility of the product can be different at different place and time. Utilitiin kun jechuudha oomisha isaa irratti jechuudha can be different garaagarummaa qaba. At different place iddoo iddootti garaagarummaa guddoodha qaba. Ammallee za'aatti illee yoo ilaalle garaagarummaa qaba. Yeroo takka takka irraa si gammachiisa, yeroo takka takka immoo irraa si rifachiisa. Yeroo takka takka gatiin ati isatti bittee fi gatiin ati isatti gurgurtee wal dhabaa jechuudha asirratti. Haala kanaan kan laaltu jechuudha. Example utility product can be different jennee amma akka itti ilaallisanitti jechuudha. Garaagarummaa isaa iddoo iddootti yookaan sa'aatti kun jechuun amma for examplein isaadha maali? Examplein isaa asirratti utility that we get from what? Wearing jacket. Amma jaaketa takka jechuudha yeroo bitattee uffattu during the cold season kan qabbana sirraa dhorku qabbanaaf jettee jechuudha. Is what? Not the same as during the hot season. Wanti san ammaas not the same wanna sanii wajjin waliin qabatu ta'a waan sila ho'a san jechuudha. Ho'i sanii wajjin kan waliin qabanne yoo ta'e jechuudha. Yeroo dura qabbanaaf wanni san si gammachiisee jira. Amma immoo deebi'ee yeroo owwan dhuftee dirqama wanna kana firraa si baasisaa jechuudha. Example isa kanaati fakkeenyuma isa saniiti jechuudha. The consumer utility varies from what? Unit from time to time and from place to place iddoo iddootti garaagarummaa guddaa qaba jechuudha wanti kun. Haala kanaan waa'ee utility laallaa jechuudha. Utility is what? Utility and usefulness. Utility fi itti fayyadama isiidha jechuudha. Are not synonymous. Not. Wanti kun gaa'ee waliin faallaa haa ta'u ta'e jechuudha. Usefulness yoo ammallee kan ittiin fayyadamne taa'ee jechuudha. In the concern of what? Product where utility is concerned what? Of the consumer. Itti fayyadama irratti wanni kun maali? Bakka si faalleessaa jechuudha. Haala kanaa utilitiin gadi bu'insaan jechuudha
waa'ee gartee haala itti fayyadamaa fi waan itti fayyadamte kanarraa bu'aa argachuuti kan isiin si himaa jirtu. Haala amma itti gaddeemu jirru kanaan jechuudha. Approach measuring utility. Since utility is a qualitative concept. Itti dhiyaachuudhaan amma systematically yoo kan laalte itti dhiyaattee yoo kan utility kan laaltu taate qualitative concepts ni qaba. It is difficult ammallee in the measure quantitative ni qaba jechuudha. Wanti kun lamaanis waliin faallaadha jechuudha asirratti jechuudha. Dabree jechuudha. Haaluma amma isin gartan kanaan cardinal utility theory ilaallu. Cardinal utility theory. Cardinal utility theory kana jechuun amma gaa asirratti imma two gates. Cardinal utility theory jechuudha higher level of satisfaction sadarkaa ati imma achirraa bu'aa satisfaction yookaanis itti fayyadama guddaa yookaan gammachuu irraa argattuun jechuu high level yoo gammachuun kee ol ka'e jechuudha. Consumer must be able compare the utility of what various basket of good. Wanti ati meeshaa baasketii yookaanis zambiilii keessa bittee fidde meeshaa baasketii garagaraatti jechuudha can be bought with available income. Inni kun jechuudha namuu gatii garagaraatiin kan bitame ta'ee dhufe amma isa kana waliin sheer gootee laaltaa jechuudha. Gatii itti bittee fi kan meeshaa bittee kana jechuudha hangam takka inni waliin compare hangam takka wal madaala jettee hoggaa wal bira wal cinaa qabdee jechuudha. Haala kanaa yoo kan wal siif simutee wanni kun maal si gammachiisaa jechuudha. Akkuma sanilleetti immaas yoo kan wal dhabutee si rifachiisaa jechuudha wanti kun asirratti. Amma asirratti hootu akkana jaa. According to cardinal utility theory, utility is measurable like weight. Asirratti weight, height, and temperature, and the suggested unit of measurement of satisfaction call it until wanni akkasiisan jechuudha. Heightiinis wanni irraa harkattu hundinuu kallattii hundaanuu akka fedhee haa ta'uu fedhu haa qabbanaa'uu fedhullee haa wanni ati irraa hunda gootu san jechuudha. Meejirimentiin isaa maali? Satisfaction jennaan jechuudha. Cardinal school postponed fakkeenyaaf utility can be measured in the money. Amma fakkeenyaaf maallaqni tokko kan mana barnootaa tokkoof itti dalaguuf yookaan consumer willing pay kafaltiin ati isa saniif qopheessitee haala kanaan jechuu mana barumsaa sanii wajjin jechuudha. Hawwaliin wal willing pay kafaltiin ati isaaf akkasii kaffaltu waan kanaan godhe itti ati kafaltuuf jechuudha. Inni kunis maali? Example isaatii jechuudha. Haala kanaan assumption ilaallaa jechuudha. Assumption of cardinal utility theory. Assumption jechuun warreen seera kana deeggaran jechuudha. Assumption osoo jee warra seera kana faalleessa yookaan seera kana morman jechuudha. Amma seera cardinal utility theory yookaanis warreen seera kana deeggaran jechuudha. Assumption jechuun warra seera kana deeggaran jechuudha. Isa kana tokkoon isaatiin halaallu mee isa kana tokkoon isaatiin halaallu. The consumer is rational. Consumeriin asirratti maali? Rationalidha. The main objective of the consumer is to maximize his or her satisfaction given her limited budget or income. In the what? Order. Income. This in order to what? Maximized his or her satisfaction. The consumer has been too rational. Asirratti moonneeti hubachuu qabdu fayyadama irratti jechuudha. Waan asirraa fayyadama kanarratti immoo wanni ati waliin madaaltu faayidaa kee hariin fakkeenyaaf faayidaa raashinaaliidha. Faayidaan raashinaalii maali? Kaayyoon ammoo inni kun raashinaaliin kun qabu jechuudha. Fayyadamni inni guddaan jechuudha. Baay'ata guddisuu fi galii isaa daangeeffamee yookaan galii inni daangeeffamee si daangeessu jechuudha. Galiin kee waan takka guddifattee waan takka daangeessite jechuudha keessatti galchuudha.
galii waan takkaa keessatti waan takka bittee jechuudha wanna kana hanganaaniin biteettee ati murteessitee galiin ati murteeffatte sun daangeessitee baay'ee san kan keessoo ta'e jechuudha seera kana inni kun raashinaalii jennaan fakkeenyaaf jechuudha. Haala kanaan isteeppii lammaffaa amma kana laallee turre inni lammaffaadha cardinal utility. Utility is cardinal concept which means utility of each commodity is measurable. The most component measure being money. Kana jechuun ammaa asirratti ilaal gabaabumatti wanni atiisa meeshaa safaramu yookaan safaramuu danda'u yeroo faayidaa tokko jechuudha namni tokko irraa argatu jechuudha tokkoon isaa jechuudha. Faayidaa mataa isaa kan irraa argattu faayidaa sayyuu irraa argattee faayidaan ati irraa argattu san maali? Haala saniin utility of is what commodity is the measurable in the most component of measure being money jechuudha. Inni sadaffaan constant marginal utility of money. Asirratti gamma laalis bakki kun bakka ijoodha. Yeroo marginal utility constant ta'utti of money marginal utility of money constant yeroo ta'utti jechuudha. The utility that one derive from each successive unit of money income remain constant. Wanti kun yeroo kana maali constant dha jechuudha dhaabbataadha. Maali money income remain constant dha asirratti wanni ati beekuu qabdu. Yeroo maaltu maal ta'e marginal utility of money constant gizee ta'etti wanni maatichi irraa qabdu jechuudha. Derive jechuudha. From each successive unit of money income is remain constant dha jettaan. Kana jechuun amma karaa gabaabaadhaan faayidaan ati jechuun faayidaan tokko yookaan faayidaan tokko sirraa hir'achuu fayyadamaan tokko jechuun baay'inaa yoo fayyadamee wanni ati fayyadamte san si jalaa irratti jechuudha. Haala kanaan wanti san si jalaa irrachuun isaa bakka san irratti waan san maal gooti stop ni dhaabdi jechuudha. Haala kanaan seerri kun waan san si himaa jira. Inni afuraffaadha diminishing marginal utility. Kana jechuun amma the utility gain wanni san gain yoo ta'e jechuudha. From successive unit of what commodity diminish wanni san gain si ta'e jechuudha. Gain maa namni hin beekne jiru gain jechuun wanni takka bakka siif gain ta'u ga'u. Successive unit of what commodity diminish. In other words, marginal utility of commodity diminish is what consumer consume large quantity of it. Asirratti jechuudha. Wanni kun seera kana maal godha? The law of diminishing marginal utility wajjin walitti dhufeenya qaba jechuudha. Haala kanaan kottu amma the total utility of basket of good depend on the quantity of individual commodity. Namni takka amma magaalaa dheeyitee jechuudha total utility of basketii keessatti jechuudha depend quantity meeshaa garaagaraa takka jechuudha quantity individual commodity walitti qabdee hafiddu yoo taate fidde jechuudha. If their commodity in the handle which quantity x1 x2 isaan hundaa'u jechuudha. Xn jechuudha. The total utility is given by total utility is equal to f hamma to x1 x2 produce xn. Haala kanaan lafa kaayee jechuudha. Haala kanaan marginal utility haala kanaan laallee jechuudha. Measurement of amma asirratti waan ilaaluu qabnu measurement of what utility total utility and marginal utility. Amma asirratti total utility haalaallu hoota sirriitti na hordofi. Total utility refer the total amount of satisfaction woomaree fuchoolii jennee jechuudha. The total refer to total amount of satisfaction consumer get
from what? Consuming of the possessing the same specific quantity of commodity X at particular time. Kana jechuun gamma laalama asirratti total utility kun jechuudha. Inni fayyadamaan tokko jechuun wanta itti fayyadamu tokkotti jechuudha. Yeroo murtaa'e tokko keessatti meeshaa tokko bitee meeshaa gatiin isaa wanni X ta'e tokko jechuudha. X'n bakka bu'e yookaan meeshaa wayii tokko jechuudha. Kan bitu yoo ta'e jechuudha. Haala kanaan bitee itti fayyadamee ammas deebi'ee jechuudha. Bitee kan itti fayyadamu yoo ta'e hanga murtaa'eef tokko keessatti faayidaa yookaan wanni inni qabaachuu yookaanis isaaniif haga itti hangam takka itti gammadu hangam takka wanni sun satisfaa isa godhe jechuudha. Dhufee ofii isaatiif of madaalee wanta san laalaa jechuudha. Haalli waan saniif fayyadamee waan sanirratti maas irraa fayyadamee waan san ammas deebi'ee hojiiletti oolfachuusaa sun isa kana hedduu maal goote satisfaakshinii gammachiifti. Haalli akkanaa kun maali? Total utility jennaan. Inni marjinaal inni akkasii sun akkasii jechuudha. As the consumer consume X per time period, his hero total utility increase. However, this instruction point of the what commodity after which in the consumer will not be capable of enjoying any greater satisfaction from it. Kanuma jechuudha bakka. Haala san ilaaluu qabdan. Marginal utility halaalummaa. Marginal utility halaaluu. Akkuma isa kaanii jechuudha. Kunis faayidaa dabalataa jechuudha. Isuma duraan harkachaa turtanii faayidaa dabalataa takka yoo kan harkatu taate jechuudha. Qotu kana jechuun marginal utility refer to the additional utility. Inni additional utility obtained what? From consuming an additional unit of commodity. Wanta duraan irratti hojjechaa turte irratti waan dabalataa yoo kan harkatu taate ammallee fedhiin kee isa gubbaa san gubbatti ni dabalamaa jechuudha. In other words, marginal utility is change in total utility resulting from the consumption of on more unit of product per unit of time. Fedhiin kee kanuma duraan qabu san caalaa more than ni dabala bakka akkuma manni jee kana jechuudha laal. More unit of product per unit of time ida. Asirratti mathematically in formula karaa formulaatiin formulaa isaa yoo kan laallu taate formulaan isaa kana marginal utility is equal to change total utility over change quantity, where change total utility is change in total utility in what? Jechanis as qabaddu. Q is what? Change in amount of product consumed. Kana jechuun formula isaati jechuudha. Asirratti ilaaluu qabda. Haala kanaan inni kun kana fakkaata jechuudha. Suppose amma fakkeenyaaf suppose kana dalaynee karaa barnoota keenya kan itti aanutti deemnaa jechuudha. Haala kanaan hordofa. Example kun sirriitti isiniif galu. Suppose baker gets 10 until of total utility of consuming 2 quantity of orange. Amma asirratti yaalaal qabaddu sirri dhageeffadhu jechuudha. Wanta itti fayyadamtu kana irratti jechuudha. Burtukaana fayyadame namichi kun amma burtukaana lama fayyadamuun jechuudha. 10 argate. Faayidaa 10 argate jechuudha. Faayidaan 10 inni argate kun sirriitti hordofi gaawa. Faayidaan 10 inni argate kun jechuudha. Burtukaana isa sadaffaatiif karaa bane. Burtukaana sadaffaa fayyadameen gara faayidaa 12 ni argate ammas namichi kun. Kanaaf karaa formulaa keenyaatti adeemnumma. Qotu. Jalqaba meeqa qaba ture? Burtukaana meeqa qaba ture namichi kun jalqaba the consuming total utility by consuming 2 quantity of orange jee bedha sirri qabaddu. Burtukaana lama fayyadamuudhaani 10
ni argate faayidaa kudhan argate yookaan itti fayyadamu wanta bu'aa kudhan argate jechuudha. Waliigala hanga burtukaana sadii fayyadameetiin maas deebi'ee faayidaa kudha lama argate. Haala kanaan isa argate kana jechuudha. Consume 3 quantity of orange. Amma deebi'ee 3 orange fayyadameeti. The consumption of 3 quantity of orange has consumed total utility to increase by 2 units. Lamaan dabalee wanni kun garte yeroo kana amma akkam goota. 12 until minus jelaal gartaa iddoo kanatti sirri ilaali. Minus 10 utility. 12 utility minus 10 utility, therefore the marginal utility of third orange is 2 utility. Marginal utility is equal to change total utility over change quantity is equal to 12 utility minus 10 utility over 3 minus 2 is equal to what? 2 utility. Yohanis lalama asirratti immoo waan kana laalisitti 12 irraa irisii 10ti akkamitti irisee wayite jalqaba wanti kun bu'aa isa jalqaba argate deebi'ee maas tokko dabalamee isa kana ni argate jechuudha. Wayita kana deebi'ee akkam godhe wanta kana deebi'ee isa sanarra as lama fayyadamuun 10 argate 3 fayyadamuun 12 argate jechuudha. Wanta kana walirraa hir'iseeti akkasitti wanti kun lamaan dabaluusaa si agarsiisee jechuudha. Haala kanaan barnoonni keenya kanarraa asirratti xumuramaa barnoota biraa gisee biraa barnoota kutaa itti aanu qabannee isiniif dhiyaannaa waan dhageeffattaniifis galatoomaadha. Yeroo biraa barnoota biraa qabannee isiniif dhiyaannaa barnoonni guyyooti qollee kan isinitti tolu ta'e like share subscribe comment nu barreessaadha. Abdurriitich miidiyaa jajjabeessaadha. Guyyaan itti yaadee barnoota akkanaa kana akka isin biraan ga'u haala mijeessaa fi nagaan nu jiraadhaa. Afeerraa keenya nagaan nu tura.